Itoophiyaan yoo karra galaanaa argatte faayidaa nageenyaa fi dinagdee naannawa kanaaf fida. Jawaar Mohammed. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed toora X irratti yaada barreesseen Itoophiyaan haala nageenyaa fi dinagdee ilaalcha keessa galchuun ulaa galaanaa argachuuf gaafiin ciccitee gaafachaa turte. Fedhii lammiilee biyyattii hedduu keessa jira jedhe. Tuulaan qabeenya humna namaa fi leecalloo uumamaa Itoophiyaan harkaa qabdu carraa karra galaanaa kanaan yoo dabalame bu'aan gama nageenyaa fi dinagdeen argamu naannawa kanaaf faayidaa guddaa qaba jedhe. Mootummaan Itoophiyaa carraa ulaa galaanaa kanaaf wayita Somaalilaandii waliin waliigaltee wal hubannoo irra gahu bakka isaa Somaalilaandii misoomawwan bu'uuraa Itoophiyaan qabdurraa fayyadamtuu akka taatu eerameera. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed carraa jiru kana fayyadamuun dura waliin dubbiin qaama nagalcha jedhu hunda hirmaachise taasifamuun waliigaltee irra gahamuu qaba jedhe. Walamantaa dubbii tasgabbiin ilaaluu fi dantaa ofii eeguurraa of qusachuun bu'aa dubbii waliigaltee akkanaa kana ta'uu qaba jedha Jawaar. Uummanni Somaalee daangaa hanga daangaatti waa hillan keenya gama dinagdee fi hawaasummaan Itoophiyaan Somaaliyaa miidhuun faayidaa argattu hin jiru. Somaaliyaanis akkasuma. Sababbiin isaa dhimma dinagdee fi nageenya biyyoota lamaanii kan akkaan walirratti hirkateedha jechuun faayidaa wal hubachuu biyyoota lamaaniif qabu ibsa. Erga Itoophiyaa fi Somaalilaandiin sanada wal hubannoo Itoophiyaaf carraa ulaa galaanaa banuu mallatteessanii har'a guyyaa sadaffaa ta'us yaadni gamanaa kennamu garuu ajandaa addunyaa ta'eera. Somaalilaandiin kan erga bara 1991 Somaaliyaa irraa adda baatee ofiin of bulchaa jirtu addunyaan beekamtii biyyummaa akka kennuuf gaafachaa jirti. Somaaliyaan ammoo qaama Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennu addeeffattee balaaleffatte. IGAD nageenya naannichaa hordofaa jira jedhe. Waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu hokora kaasuu danda'as jedheera. Barreessaan mootummoota misoomaaf gamtoomanii IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo ibsa baaseen taateen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame yaaddessaa ta'uu ibseera. Ibsi IGAD kan dhufe waliigaltee seena qabeessa Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e kan mootummaan Somaaliyaa fudhatama hin qabu jechuun ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessa jiru gara biyyaatti akka deebi'u waamteera. IGAD taatee kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ibsuun rakkoon kun nageenya naannichaa irratti dhiibbaa uumuu danda'as jedheera. Dr. Warqinaan ibsa kanaan IGAD gaggeessitoonni biyyoota kanniinii biyyoonni lamaan qindoomuun nagaa fi rakkoo jiru furuuf biyyoota miseensa IGAD tokkoomsuu irratti hojjechuu qabas jedheera. Ibsa halkan edaa baaseen gamtaan Awurooppaa chaartarrii gamtaa Afrikaa fi mootummoonni gamtooman waabeeffachuun tokkummaa fi birmadummaa daangaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafateera. Dhimmi kun nageenya gaanfa Afrikaatti barbaachisaa ta'us eereera. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'e garee Alshabaabii muufachiisuu danda'a jedhame. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti tibbana mallattaa'e hidhattoota Alshabaab kan muufachiisu ta'uu pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed dubbataniiru jechuun Giraaw Onlaayiniin gabaaseera. Pirezidaantichi ibsa paarlaamaaf laateen akkuma giddugalummaa muummee ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii garee Alshabaab kakaasee ture gochi mootummaan Itoophiyaa amma raawwachaa jiru kun loltoota Alshabaab deebisee kan kakaasu ta'us himaniiru. Giddugaltummaan Mallas taasisee ture Alshabaab Somaaliyaa keessatti akka dhalatu taasiseera. Kana Abiy Ahmed ammoo gochaa jiru kun garichaaf carraa biraa uumuu waan danda'uuf tarkaanfii sirrii ta'e miti jechuun pirezidaanticha waabeeffachuun Gaaraawun gabaaseera. Murtee Somaalilaandiin lafa qarqara galaana kiiloomeetira 20 ta'u Itoophiyaaf kennuun murteessuun ishee sirrii mitis jedhaniiru. Somaaliyaan kan Somaaltotaati. Birmadummaa fi tokkummaa biyya keenyaa tiksaa turreerra. Lafa keenya inchii tokko hin kenninu. Tarkaanfii lafa keenya fudhachuuf yaalii taasifamu kamiyyuu obsinee hin ilaallu. Pirezidaantichatu jedhe. Oduu wal fakkaatuun Somaaliyaa fi Misraanti kan nageenyaa biyyoota lamaanii irratti waloon hojjechuuf mari'ataniiru jedhame. Tattaaffii Soomaaliyaan daangaa ofii tikfachuuf taasistu Misriin kan tumsitu ta'uu pirezidaantiin Misraa Abdul Fattah Al-Siisiin himaniiru. Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee hubannaa kan Itoophiyaan ulaa galaanaa akka ijaarattu taasisu mallatteeffamee ture. Waliigaltee Itoophiyaa fi kutaa biyya Soomaaliyaa kan fottoktu ofii fi of bulchuun Somaalilaand jedhamtu gidduutti raawwatame kan hordofuun mootummaan Somaaliyaa muufachiiseera. Birmadummaan Somaaliyaa kabajamuu akka barbaachisu gamtaan Awurooppaa ibsa. Gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen tokkummaa fi birmadummaa Riippaabilika Federaalaa Somaaliyaa kabajuun akka barbaachisu beeksise. Kunis heera biyyattii chaartera gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanitti kan bu'uureffate akka ta'e ibsa. Itoophiyaa fi bulchiinsi akka biyyaatti of ilaaltu garuu beekamtii hin qabne Somaalilaandiin torban kana gaafa wixataa waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaaf ulaa galaanaa argamsiisu waliigalaniiru. Haa ta'u malee Somaalilaandiin akka naannoo ishee tokkotti kan ilaaltu Soomaaliyaan waliigaltee kana cimsitee mormiti. Akka weeraratti illee akka ilaaltu ibsa baasteen beeksiseerti. Akkaataa waliigalteen Somaalilaandiin Itoophiyaaf ulaa galaanaa kenniti. Itoophiyaan immoo adeemsa keessa bulchiinsa kanaaf beekamtii kenniti. Gamtaan Awurooppaa ibsa isaan birmadummaan Soomaaliyaa kabachiisuun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaaf waan ijoodhas jedhe. Mormii fi qeeqa gama mootummaa Soomaaliyaa irraa dhiyaateen gama Itoophiyaatti ammatti wanti jedhame hin jiru.